Boontuu Kabbadaa fi obboleessi ishee Galatiin magaalaa Najjoorraatti kan dhufan. Boontuun akka dubbattutti jalqaba ilkaan koo irraa na eegalee baay'ee na dhukkubuu jalqabe. Utuma ilkaan koo na dhukkubuu fuula kootti na darbee fuulli koo guutuun madaan uffifamee ija koos na jaamse. Gonkumaa lafa arguu hin danda'u, afaan koos banamee dubbachuu hin danda'u ture. Madaa guddaan hubameen garaan koo na beela'a, afaan koo garuu gargar banamee homaayyuu naaf liqimsuu hin danda'u ture. Bishaan yoo na obaasuudhaaf qadaada aayilaandiin afaan kootti naaf naqan afaan koo waan hin banamneef narra gadi yaa'aa ture. Mana yaalaa yeroon deemus manni yaalaa na ilaaluun tasumaa furmaata akka hin qabneef eessatti yuurii firiyoonaaf barreessan furmaata argachuu akkan hin dandeenye natti himuun gara manaatti akkan galuuf na jajjabeessanii qoricha dibamu naaf kennan. Qoricha dibamu sana utuman itti diddibadhuu innis tasuma fooyyee naaf agarsiisuu hin dandeenye. Madaan sunis baay'ee ulfaatee irra caalaatti na madaa'e. Utuman haala kanaan rakkadhuu qoricha aadaas yaaleen qoricha aadaas itti dibadhe. Qoricha aadaa sana gaafan dibadhu immoo gar malee itti caalee fuulli koo dhiiga roobsuu eegale. Baay'ee na guba. Dhukkubbiinsaas baay'ee ulfaataa waan ta'eef mana keessan daa'imaa bulan ture. Gaafa natti cimee madaan sun ija koo jaamsee afaan koos dubbachuu na dhorku bifti koo jijjiiramee guutummaan fuula koo madaan uffifamu abdii koo kutadheen hiriyoota koo keessaa ol deebi'ee namas dhokadheen mana keessaa suuqa taa'uun eegale. Utuman haala kanaan rakkadhuu iji koos waan hin argineef afaan koos banamee waan hin dubbanneef maatii koon harkifameen gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa dhufe. Erga gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa dhuftee maaltu isheedhaaf ta'e? Afaanuma isheerraa dhageenya. Dhuga baatii ishee guutummaa daawwadhaa. Araarike malangone mararike Araarike malangone mararike Araarike malangone mararike Araarike malangone mararike Mesutara sagale ke sanul kasati araarike Araarike malangone mararike Araarike malangone mararike sayararike Araarike malangone mararike Araarike malangone mararike Araarake utuno desu tolike modu fena guta jirenya kof jirwa tojate yartu miti danuda tuta ammanole bulun sifarsa afanko ke sambek tubute gudda ko tinat gajetu naguddi suf suka nafute Araarike malangone mararike Araarike malangone እሺ ማልታተ መስቀሉ ማቲራ ጀሼ ራጀል ከብጀል ከባ ጀሼ ጥቆ መመዲ ስለማንሳ ተነቦዴ በሩምሳፍና ጽፌ ደንገደ ጋፍና ደወለኒ ጀሼ ባያመዩ ትፎርዲ ሰናንጀኒ ጋፈሩፍቱ ይጂሼ ከስቴቹ አጂዮ ማለማግዱት ጀለም ማና ያላን ጌስኔ ማና ያላ ነጆ ጌሰኒሩ ሆስፒታል ነጆ ማና ያላ ጌሰኒሩ አፋን ዱበቱ አማ ዱበቹ እንደንዴሶ ለቱ አንቲ ተይ ይጂሼ አርጎ እንደንዶ ዩቱሬ ካሌሳ ገዱፍቲ ይጂሼ ጥቆ ተቆ በነመ መሌ እርገ ግቢ ከነ ገልቴ ኤጋ ግቢ ከነ ገልቴ መሌ በነመ መሌ በነመ ቱሬ ተሱመዩ አራቦን ዱበቱ አይገስ ዱፍቴ ባይ ጅጅረምቴ መሌ ከነ ዩ መጋን ከኞ መጋን ከኙዳ Keep watching to this ministry. Ladies suffering of this issue since the last 1 month. Out. The man of God is rebuking that spirit God out is of eagle chatting. Release here by the power of the blood of the Lamb. Pick her up. Come. Cut. Feder kake. Keep watching.
It's power transfer. Come on, come on. Impartation. Touch. Rakai. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Out! Amen. Out! Amen. Amen. Out! Amen. 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 Bana fanke. Bana. Open your mouth. Bana. Open. Bana Keep fanke. watching. Bana fan. Lama sadi ban. Since long ago, she have never opened Bana ego her chan. mouth. Bana. Keep watching. Bana. Open. Bana. Open. Bana. Open. Bana. Ani bilisa bayra de mucha. And confess your restoration. Now she's able to speak very well. Now she's saying, Ani bilisa bayra de. Dabale. I am set free. Ani bilisa bayra de. Kay nalal. Ijake bani. Ijake. Open your eye. In argo. Ben gara rara gesi. Adika to adugdu. You are free. Go ya for border for the ke. Boy ndo kada ke. Okay, they got ready. Go ya for border for the chef for the duriti debia. You will be restored within 4 days. As usual face. Ararike malango ne mararike Ararike malango ne mararike Ararike malango ne mararike Ararike malango ne mararike me sutara sagale ke sanol kasati ararike Ararike malango ne mara Asla alas garako as ana nargita kuno asanjira nargita wayango mal sitti fakkat It's been never fail. Blessed be the name of the Lord. Thank you Her eyes were closed before the ministry, but now it is open and she is able to see things. Now she is confessing, I am set free. I am set free. Mana keessa kan jirtan, ala kan jirtan, har'a fuula ishee irra tokko iyyuu hin jiru. Eewu lafaa ol ka'ee dhaabbatee gooftichaaf galanni guddaan hin ta'a. Iyyuu kan danda'u ammallee gooftichaaf. Maqaan koo Galata Kabbadeen jedhama. Isheen nama kee dhaabbattu immoo obboleettii koo Boontuu Kabbadee jedhamti jechuudha. Kan nuti irraa dhufne immoo godina Wallagga Lixaa Aanaa Najjooradha. Waan Waaqayyo nu godhe waan guddaadha. Waantuma isin amma agartanidha jechuudha. Obboleettii koon kun bara 2014 naannoo Maskaramii jechuudha. Gaafuma jalqabu ilkaan isheedhaan jalqabe. Sana booddee torbee tokko booddee iji isheen gara bitaa kuni boo jalqabe jechuudha. Ani Wallagga Yuunivarsiitii asiidhaan baradha. Boqonnaadhaaf biyya galeen jira. Sana booddee qoricha bitamutu jira. Qoricha ijatti coofamu jira. Sadeemee bitee fi kiliinikarraadha. Akka isheetti godhadhuuf itti kenneefiin gara mooraa Yuunivarsiitii deebi'ee jechuudha. Sana booddee ammas torbee tokko booddee ammas naa dawwaltee iji koo inni tokkosi na bu'aa jira. Natti cimaara maal wayyannaani ammas bakka qoricha sana sirriitti fayyadamii si dhiisaan jedheen. Sana booddee etuma jedhu wantichi akkuma guyyaan bulaa deemu fuulli ishee itti bobbokokuu jalqabee jechuudha. Erga fuulli ishee itti bobbokee fuulli suni deebi'ee guutummaan isaan madaatti geeddarame jechuudha. Madaa isin amma agartan. Sana booddee namoonni ollaa jiranis hiriyoonni koos dawwalanii maaliin mucaa kanaa mana qorichaa yookaanii waan godhamuufi qabu maaf hin gootanii innaan ani lafa kana nan dhufa waan ta'eef fayyisa lafa Waaqayyoo lafa kanatti waan hin arguuf akka isaan gara kana fidan harmee kootti himee jechuudha. Sana booddee harmeen koo gara kana qabatanii dhufan jechuudha gaafa 17 ji'a lammaffaa jechuudha. Sana booddee roobii ganamaa jechuudha addoo kanatti qaban deemne. Sana booddee raajiin maal taate naan jedhan
maal akka isheen taate maalirraan akkan jalqabee isaanitti himee jechuudha. Sana booddee Mee waa'ee kanaatuun kaasin dura isheen yeroo sana maal gochuu hin dandeessu turte sababii kana? iji ishee kun guutummaan guutuu sababa madaa ta'eef olitti iji ishee lamaan jaameera afaan ishee duudeera waa nyaachuu hin dandeessu arguu hin dandeessu jechuudha. Sababa yeroo hundumaa immoo sababa deemuu hin dandeenyedhaaf qaamni ishee lafa isheen ciisaa oltu mammadaa'eera jechuudha. Sana booddee raajiin lafa kanatti dhufanii kadhatanii fi fuulli ishee kun amma isin agartan kun guyyaa 4 booddee irraa harcaa hundumti fayyiti baqa gaafa guyyaa 7 jireenya ishee hundumtuu haaraan jedhanii ittiin jedhanii sana booddee bishaan gaaraa irra jiru dhattee fuula ishee dhiqatte. Gaafa bishaan gaaraa kanaan fuula ishee dhiqattu iji ishee sila arguu hin dandeenye baname afaan ishees dubbachuu jalqabee lafa kanatti kan isheen fayyitee deemte jechuudha. Sana booddee hin galtee gaafa guyyaa 4 akkuma isaan jedhanii fuulli ishee kun guutummaan guutuu irraa harcee gaafa guyyaa 7 saamunaadhaan fuula ishee guutummaa isaa dhiqachuu dandeesse jechuudha. Obboloota koo sabni lafa kana jirtan waaqayyo waan guddaa waan isin agartan waan ulfaata amma kana ga'u ba'aa amma kana ga'u guyyaa 7 ta'uu gidduutti nurraa lafaan dheeraa harka keessa walitti buusaa waaqayyo nu galateeffadha. Ittiin xiqqaatu mee guyyaa 4 jedhame guyyaa 4 keessatti torbee tokko jedhame torbee tokko keessatti. Meegaa obboleessi kee waa'ee keedha kan inni dubbachaa ture. Waa'ee kee waan yeroo sana keessa turte dubbadhu mee amma beektu. Yeroo sana baay'ee na dhukkubaa sababii afaan koo itti madaa'eef jedhee garaan koo yeroo hundaa na beelaa akka inni itti waa nyaadhu hin qabu akka inni itti bishaan dhuguu hin qabu. Hiriyoonni koo kaleessa na beekan gaafa isaan dhufanii iddoo zuuqaatti isaan baqadha. Gatii fuulli koo fuula namaan fakkaannee fi baay'een sodaadha. Inuma beelaa. Ganama beela'ee guyyaas inuma na beelessaa ganama nyaanne jedhee na dhiisu inuma na beelessaa. Sana booddee obboleessa kootti dawwalee gaafa himu fidii kootuu jedhee mana qorichaa gaafa naqu mana qorichaadhaati kun furmaata isaan beenu rifeerii moo Ameerikaatti ennaatti jettee leesii barreessina garuu furmaata argachuu hin dandeessu. Kanaaf galiinaa jedhanii qoricha duwwaa naa laatan gaafa isaan qoricha naa laatanii asitti gaafa dibu inni immoo asiin deema asitti gaafa dibu inni immoo asiin deema gaafan si'a tokkotti dibu inni immoo fuula isaa guutummaa waliin ga'a. Sana booddee baay'ee dhiphadhe fuulli koo jalqabee dhidhiitee abjuu koodhaan galgala akkuma TV irratti argitanii harki isaa kan akkas fakkaatu akkasumatti na bukkee darbe natti bu'ee gaafa inni na bukkee darbu gaafa inni irra bakkee asatti jedhee ka'u fuulli koo fayyaansaa akkasitti madaa'ee jira. Sana booddee waan tokko nyaachuu hin danda'u baay'ee na dhukkuba baay'ee na guba. Isan hiriyaa koo keessaa ol deebi'ee fuulli koos fuula namaan fakkaannes na gaddaa. Isan suuqa namaatti baqadhus na gaddaa. Sana booddee obboleessi koo kottu naan jedhe qoricha Habashaatti sii dibnaa waaqayyo immoo furmaata sii kennuu danda'a waan beekani jedhanii gaafa isaan qorichatti naa dibanii dhukkubbii isaa sakaleessaa caalaa baay'ee na dhukkube. Gaafa isaan itti dibanii madaanni suni akkasumatti akka bishaanii kunoo sanarraa ganamaaruutti fuula koorraa dhiigi garroobee jechuudha. Sana booddee mana keessa daa'imaa bulee baay'ee na dhukkuba baay'ee na guba mataatti na yaada mataa koo immoo baay'ee na dhukkuba garaan koos bakka baay'ee na dhukkuba sababiin dugda fayyaan ciisuu fi kunni koo gadi nagaadha fuula koo duwwaadha gatii ta'ee fi akkasittiin ciisa akkasiin jiru. Sana booddee baay'ee na madaa'e taa'uu danda'u yoo ciise malee gaafa ciisu immoo na dhukkuba. Sana booddee gaafa daddina dhufu abjuu kootiin raajiin akkasumatti natti bu'ennaan inni fuula kootii sun fayyaamatti narraa gadarceetu mannaabbadhu. Abjuu kootiin gaafa ni laalu gaafa akkasiin ka'ee qaqqabee laalu fuulli koo akkuma silaadha. Amma immoo deebi'ee aaree waldaa kana gaafa dhufu raajiin naa kadhatanii gaafuman balbala kana seenu fuulli koo iji koorraa xinnoo naa baname sila cirumaan hin argu ture xinnoo ifa arguun jalqabee. Sana booddee addana dhufee raajiin naa kadhatamee gaafan bishaan araaraa sanatti dhaqee dhiqadhu afaan koorraa tak jedhee banamee iji koos hin banamee kaalerii wayyaa isaan na gaafatan gaafa isaan na gaafatan ani sitti dhimee afaan koos ani kameera jedheen dubbadhe sila dhugaa waaqayyooti gaafa isaanii beela'ee gaafa bishaanis dhabee gaafa bishaanitti naa dhaqu fedhanii qadaaddaa ilaandiitti bishaan naa dhaqanii gaafa afaanitti gadi naa dhaqanii afaan koorra gaddabrama haasa'uu hin danda'u bishaantuu afaan kootti galuu hin danda'u. Sana booddee raajiin guyyaa 4 gaafa guyyaa 4 sirraa harcaanaa jedhame ani amantiidhaan galee bishaanni sanaan nan fayyadamaa zayitii nan fayyadamaa bulee magalgala isaanirraa harca'uu jalqabee gaafa guyyaa 4 isaan jedhanii guutummaatti fuula koorraa harca'ee torban isaatti dhugaa waaqayyooti
torban saatti saamunaatti dibadheen akkuma fuula fayyaatti dhiqadhee madaan akkasittiin dhiiga roobe qonyonyaa tokko malee godaannisa tokko malee akkasitti fayyuusaa guddaa kiristiinaa galateeffadha. Fuulli ishee godaannisa tokko hin qabu. Mee hundumti keessan gara iskiriinii ilaalaa. Godaannisa malee isa fayyisu. Gooftaa keenya kanaaf galata guddaa ammallee galata guddaa. Ittiin xiqqaatu gooftaa keenya kanatti galanne ammallee. Iyyuu kan danda'u ammallee iyyee harka isaa walitti buusuu kan danda'u ammallee. ወንድማችን ገለት ከበደና እህቱ ቦንቱ ከበደ ከምዕራብ ወለጋ ዞን የመጡት እህታችን ቦንቱ መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ህመም ከጀመራት በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ ግራ አይኗን እያመማት መጣ። ከዛም ሐኪም ቤት ሄደች። ምንም መብቴ አላገኘችም። ከዛ በኋላ ደግሞ ፊቷ ላይ እየቆሰለ ሲመጣ ህክምና ተከታተለች። ምንም አልተሻላትም። ከዛም የአበሻ መድኃኒት ያድናታል ተብሎ ተቀባላት። ይባሱን የአበሻ መድኃኒቱን ሲቀባ ደግሞ ፊቴን ደም በደም ነው ያደረገው። የዛን ቀን ሌሊት እኔ ቤት ውስጥ ዳዴ እያልኩ ነው ያደርኩት። አሰቃየኝ በጣም ብላ ነው የመሰከረችው። በዚህ አይነት ሁኔታ ተሰቃየች። የዛኔ ወንድሟ ገለት እዚህ ዩኒቨርሲቲ ይማር ነበር። እሷ ወደዚህ እንድትመጣ ነው የተደረገው። እሷ አሁን እንደመሰከረችው በእውነት ቁስሉም ለማየት በጣም የሚሰቀጥጥና እሷም በከፍተኛ ሁኔታ ስትሰቃይበት የነበረው ነው። የዛኔ እኔ መናገር አይደለም ውሃ እንኳ በጉሮሮዬ ማለፍ አይችልም ነበር። ይርበኛል፣ መብላት አልችልም፣ ይጠማኛል፣ መጠጣት አልችልም። ጠምቶኝ እንኳ በሃይላንድ ክዳን ውሃ በአፌ ሲጨምሩ ይፈሳል እንጂ ወደ ውስጥ አይገባም ነበር። በዚህ አይነት ሁኔታ እየተሰቃየው ነበር። አይኔም አያይም ነበር። ከዛ በኋላ ወንድሟ ወደዚህ እንድትመጣ ካደረገ በኋላ ወደዚህ ወደ አራራዋ ቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ይዟት መጣ። ግቢ ከገባው በኋላ ትንሽ አይኔ ብርሃን ማየት ጀመረ። ከዛ በኋላ አሁን በቪዲዮ ላይ ባየነው መልኩ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ከጸለዩላት በኋላ ደግሞ ወዲያው መናገር ጀመረች። በፊት ምንም ድምጽ ማሰማት አይደለም በጉሮሮዋ በኩል ውሃ እንኳን ማለፍ የማይችለውን የዛን ቀን ነፃ እንዳደረጋት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ፈውሷት መናገር ቻለች። ከዛ በኋላ በአራራ ተራራ ላይ ባለው በአራራ ውሃ ታጠበች። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬም ከአራት ቀን በኋላ ትድናለች ብለው ነገሯቸው። ከዚህ ከገባች በኋላ እሷ ከቁስሉ እረፍት አገኘች። ከአራት ቀን በኋላም እየዳነ መጣ። አሁን ባያችሁት መልኩ መጨረሻ ላይም እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ አድኗት ያለምንም ጠባሳ ፊቷ አድኖ አሁን የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይል መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን።